intala biraa sodaatina afaanii qabamtee jirti intalti afaanii qabnee jira dandeettii haaligaatiin nuti rabbi haana taqalleewu intalti afaanii qabamtee jirti afaanii dinaa afaanii ishee keessa jirti waa takkas baatee abaluu kana waan godhe waa takka dubbiin dhalaatu nachi deemtu akka mootummaa kana biratti warri dhalaalle warri akka furmaate warri akka fatiyaa hoota. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama ilmaan Oromoo bakka jirtan marat salaamtaan teenya ta'uun dheeraa kaate simbira hageessu jecha arraa kan jiru marga mateen dhufee yoo ta'an arraa gammachuu gartee addaan nu dhagamu jira rabbi alhamdulillah gammachuu zalaalam rabbi nu haa godhu warra hafees gabbaasee gartee mi balloo gartee bakka hidhaa jirullee gabbaasee rabbi gartee miti gammachuu gartee bakka takkaa waliin nu haa gammachiisu akkuma mucaa Bilaal mucaa wardaadhaa gabbaatan akkuma mucaa wardaadhaa arkitan kanatti akkuma intala gartee afaanii haa kan kaane haa rabbiin gartee miti haa kan kaane akkasumatti illee hambise akka intalti sun shariyaadhaan gartee maallaqaan gartee balloo jala deemtee balloo akka ganaa achii gadi hin baafne nu gootee jirtilleedha rabbiin nu laaffise mallee rabbiin nu laaffise balloo achii gadi nu haa baasu du'aa teessanillee tan guddina akkuma isii afaan qabee kanatti gartee miti boo afaan kana hunda rabbi haa kan kaalu gateetii tana gartee miti hudduu dubatti rabbi haa deebisu karaa fuula duraan hudduu duba rabbi si haa deebisu dandeettiin ta'esaati warri gartee du'aa nu warri jirtanillee galatooma du'aa hin ta'esan itti naqamne jira najjaa jirra balluma baasuu bichaan noofe jala jirra mini jala jirra intalti shaytaan sun intalti haadha siirii sun kunoo rabbi alhamdulillahi afaanii qabamte jirti afaan kunoo hudduu duba deebi'uu malee wanti hafeen jirtu qaamni kun guutuun wal laabshaa'uu malee wanti hafeen jirtu warda baga gammatti haati ilma warkattee gartee ilma dila kan adda turte gaa gammachuu isiin gammachuu addaatti dhaga'ama gammachuu saniin waan biraallee kan taane gartee gammachuu san keessa qottee mucaa sanirra nama gartee mucaa sanis fudhattee dhiidhame binillee baga atillee hojii jiraatte isaan san hundaa'u qabii manaan gahii mucaa san geessine mana galchaadha irraa hiina siirii isiin itti goota san hundaa irraa hiikaadha Abrahaamillee rabbiin nama gartee agarsiisee isii san biraa karaa keenya as deebee mana wardaa galu rabbi haa godhu Abrahaam rabbi haa barsiisu Abrahaam nu hafe Abrahaam fi balloon nu hafe Abrahaam fi balloodhaan rabbi gartee nu haa baasu Abrahaam rabbi si jala gara haa galchu balloodhaan rabbiidhaa keessa gan nu haa baasu rabbi ni danda'a balloodhaan keessa gan nu haa baasu rabbi ni danda'a Abrahaam rabbi nu haa fayyisee gartee meesii san jala gara haa galchu intalti afaan qabamtee jirti rabbi Abrahaam gara haa galchu isaan san jala intal haadha shaytaana haadha siiriidha san rabbi si san jala rabbi gara nu haa galchu Abrahaam illee rabbi balloollee gan nu haa baasu intalti akkuma gartee nuuni hattee jirti isin sira afaan sanii qabamuu baatte ijoollee ballootiin qabee ijoollee san gaara baasee ijoollee ballootinillee akkas ijoollee sanitti guraarettee yaadde rabbiin gaa jabaadha rabbiin guddaadha isa danda'an irraa aansee jira rabbiin hin dandeenye mana kanaan naannete du'aa sidhaa balloon mana kanaa godhate san gartee miti seenuu dadhabde boonkiin sababa du'aa san gubbaa dhufte afaan sanuu qabamuu malaa beeku afaan sunu sanumaan qabamuu mala afaan manasiisunu du'aa isin gartee ni neefattee asii ginaa naannessanii saniif afaan qabu hundinuu qabamuu mala akkuma afaanii qaban qaama guutuu irratti haala absiisu rabbi afaan kana hudduu dubatti rabbii si haa deebisu rabbi jildaa baasan san gartee mataa gubbatte haa buusu dandeettiin ta'esaatti rabbiin nama ilmaan gartee miti ilmoo jechuun ijoolleen daa'ima jechuun kitaaba gartee nama kitaaba taphate isin akka nama kitaaba taphateeti isin ijoollee xiqqoo siiriidhaan akkas goote Abrahaam akkas siiriidhaan akkas goote warda akkas tararaafte Bilaal akkas tararaafte nutullee akkas nu araraafte sababa Abrahaam barbaaduudhaan deemu jirrutti osoo Abrahaam barbaanne Abrahaam qabnee eegi galchinee boodallee isin waan kana itti jirti ittuma fuftee jirti rabbi isiillee rabbi haa sirreessu rabbiin gartee muziibaa biraatti haabuus maal sirreessaa misanii muziibaa biraatti haabuus moosan shashigigim rabbi haa godhu iyyatan hundi rabbi si haa cufu afaanoo gartee bishaaniin gadhuu iddoo wayin nyaattu kan hunda gittiin godhee jira rabbiin alhamdulillah takkuffaa duraatti tan arginee jira tatte aan dura maal argina rabbiin iyyatan dhorkoo qaamaan hunda laabsheessoo bakka ciiftisanii ol ka'uu dadhabuu san nu agarsiisa rabbiin dandeettii isaatiin rabbiin gartee nu jina haa dhaabbatu nutillee rabbi aballoo kanallee akkaataatti baafnu rabbiin nu haa laaffisu jala jirra halkanii guyyaa balloo mana isaattis eegaa balloodhaas achitti akka manneedhaan jalaan kan jirre intalti kun eegaa afaanii qabamte arallee naannoo sanitti
bakka isa hidhatanitti hin dhiyaanne naannoo san illee rabbiin intalli sun gidee afaan qabamtee ittiin jala hafte rabbiin balloo nuti nuuf laafisa balloo gabbaafna mashruunni maallaqaa ka duraan jala deemaa jiru sun maallaqni siiniidhaanii jirtu sun gisee jala hafe ummanni fiibu badii isaatiif kana adda laalanii waan inni balleesse kanaas haati siraa dhimmaa tajala deemtu sun tajala deemtee hidhaa jirtu sun gisee jala hafte balloo nuuf gadhiisanii rabbi nuuf haa laaffisu intala sana akka lafasanii waliin kaan rabbi haa godhu akkuma afaan qabamte sanitti rabbi lafa sana rabbi si haa hambisu rabbi lafa sanitti si haa hambisu rabbi intala sana rabbi akkuma afaan qabe sanitti qaama kana guutuu rabbi irratti haa laaffisu qaama kana guutuu rabbi irratti haa laaffisu jennee jedhaa daawwattoota keenya hunda qabaan wajjin gartee biti intala sana lafa qaba laafisa isaa dandeettiin ta'isaati rabbi irra nu aansa takkaallee irra aanne jira rabbi alhamdulillah akkuma gammannee isinillee gammadanitti daawwattoonni keenya gartee beekamu mucaa wardaa rabbiin gaara san keessa mee gaara walqixa osoo gartee keessa deemanii mucaa akkasitti harkitti bartee akka goobitee gaara walakkaa geessitee achi darbitee mucaa sun gartee mee akka arabni achiin ka'ee gartee biti takka gaara keessaa biyee takka shaara rabbee makiinaan dhooytu gartee miti haati ilmoo garaa waa dhala isareedha jallaan haati ilmoo sun waa jala namne gaara baafti magaala deebifti karaa hundattuu jaluma jirti garaa waa dhala isareedha janni murate jala hafuun danda'u abbaa heecuun gaa abbaan dhamee jira siirin dhamee jira mucaa sana akka fadhe godhuudhaaf mucaa geessee cikkaa'ee akka fadhe haa ta'u yee dhiisee biraa deeme kun warraan jala wardaa fi biniin irra dhaabbatanii jiran mucaa arganii jiran najjaanee jiniin jaa alhamdulillahi rabbil alamin najjaanee jira mucaa harkine eega mucaa harkame booda maaltutti haala mucaa fuudhanii mana galchanii siirii sana irraa hiikanii Abrahaamillee akka rabbiin gartee karaa sanas deebisu du'aa teessanii wajjin Abrahaamillee achi deebine intala san jala ni baafna ni qabne ni galchina inshaallah bakki gartee karaa meeqaa dadhabne irra balloon kunis siraa jennu irraa hidhamuu baatte arra mucaa san siirii irra sana irraa hineetuma karaa Abrahaamitti achi gargaaralla Abrahaam sanii barbaadne siirii sana irraa hine karaa wardaa galchina akkana karaa hundaan rabbi nu haa mijjeessu rabbi gartee balloodhaa gan nu haa baasu akkas bakka takkatti deebine intala haadha siirii san lubbuun nu dhabamsiifna warra masiirii godhaa jiru kan hundaa'u dhabama goona magaalaa sana keessa akka magaalaa sana saffeeyyuudhaaf akkuma daldala afaan qabe kanatti warra siirii godhaa jiru kan najjaash irraa eegale sheek tartiib san irraa eegale isaan kana guutuu rabbi afaan kana hunda akkuma isii kanatti astaa isaanii rabbi nu agarsiisu qabee afaan kanaan rabbi astaa isaanii rabbi nu agarsiisu ni danda'a rabbiin rabbi ni danda'a dandeettiin ta'isaati rabbi astaa isaa nu agarsiisu afaan isaanii kan ta'e googee kamaa googee kana gartee akka isaan qabanii waa ta'u dubbachuu hin dandeenye akka isaan waa ta'u godhuu hin dandeenye rabbiin ni danda'a khaalinni ol ta'e gartee miti afaan kana isaan kana guutuu rabbi haa qabu jara sadeenuu gartee miti gurguddaadha jara sadeenuu kaas biyya dubbatu jiru akkasuma afaan kana rabbi haa qabu warri gartee balloon hojii baasanne isin wayii wachaa jirullee arraan tana wanti firaa sodaatan hin jirtu wanni firaa sodaatan hin jirtu arraan tana hoottaa gaba keenya hoottaa waliin baafna warri gartee nurra dandeettii qabu jira warra mootummaa kana keessa nama beeku jira warra tujjimaan illee nu taatanii gartee miti bakka nuti afaan dandeettii afaanii tana ittiin qabnellee warra as keessa ture ka afaan kana sirriitti nurra danda'u jira ka afaan arabaa sirriitti danda'u jira hoottaa waliin dhayinneeti isiniin agarsiisa bakka ballootti hidhame balloo yannoo agarsiisuu idan balloo mana san keessa jira intaltiin balloo akkasitti hiite sun as deebiteen mana ballootiin naannawaa jirti intalli sun akka ganaallee fayyitee achi lafa ol kaate mana kanatti dhayitee balloo qadiyyaa bidhaammaas gubbaan maallaqa kafaltee akkanutti yeroo chindeere jine akka mana ballootti dhuftee ilmaan nu jedhaan fuune hoottaa nu kaaniin manaa nu eeyne kaaniin achi dhayinee balloo baafna ennee isin akkuma duraanitti isin dhaammannee jirrutti hoottaa mallee isinitti kunne amma karaan isin ijoollee jira intallee biraa sodaatanii intala biraa sodaatina afaan eegamamtee jirti intalti afaan eegamnee jira dandeettii haaligaatiin nuti rabbi haana takkaallee intalti afaan eegamamtee jirti afaan isinaa afaan ishee keessa jirti waa takkas baatee abaluu kana waan godhe waa takka dubbiin dhalaatu nachi deemtu akka mootummaa kana biratti warri dhalaallee warri akka furmaatee warri akka fatiyaa hoottaa mootummaa san bira lolin dhayneet mootummaa sanin isiniif nurraas isiniif irra garaa laafa manni arabaa kun nurra isiniif irra garaa laafa warra dhalaa kanaaf isin kanullee nu cinaa jiraachuu waan bareedaadha jedha siraan cinaa jiraattanii dhaynee akkasitti waliin balloo kana gabbaafne waan bareedaadha maaliif akkanatti nuti ustaanii jenja warri akka baar warri akka raajiidha warri adda addaa namoota hedduu
nama kana hundaa kan sanatti jennee jirru akka balloo irra lafa laaltan kana balloon boru waa lafatti san ilaalu balloon ni ba'a hina fuchuu kan maneedhaa keessatti achitti hafattanii warri gartee gammaddanillee warri xiqqishuu fi warri gammaduu hundinuu galannee kaisan akkasumatti isin yaa jiraatu ammoo balloon kaleela isin naan ijin ta'e isin iyyuu nu lool balloon isinitti nama kana hunda biratti namni hundi isa bira wal qixa balloon abbaa haraaraati balloo abbaa haraaraati abbaa gartee rakkataa hundaati abbaa warra siirii nama rakkisu kan hundaa gartee miti isin jalaa dhabamsiisu yaadu jiru warra isin hinaafe haasidaafe heestee kaisan warra nama hassadu kan hundi gartee balloon nama doo isinirraa ta'e isinirraa qabaa jiru balloo jechuun nama laafatti ilaalinaadha balloo rabbi as nu hawaase rabbi nu haa